Akkam jirtu qaqqaaliin Oromoo bakka jirtanitti nagaan koo isin haa ga'u. Alla taalabataati chaanaalii Elitu Teekirraa. Egaan guyyaa irraa kanas wanta isin fayyada jedhe tokko qabadhe isiniif dhufeera. Amma dhumaatti yoo hordoftan gaa wanta isin fayyadu tokko irraa barattu jedheen yaada. Egaan guyyaa irraa kana kan nuti ilaallu guyyaa dheengaddaa kan YouTube'n update godhe yookiin immoo wanta haaraa YouTube'n seera isaa keessatti dabala keessaati wanta cimaa fi baay'ee barbaachisaa ta'e isinitti himaa jechuudha. Innis gaa kan inni ol qabatu dhimma qarshii irratti waan ta'eef namoonni YouTube qabdan baay'ee sirriitti hordofuu qabdu. Kana malees gaa namoonni chaanaalii banachuuf yaadan illee baay'ee isin gargaara waan ta'eef amma dhumaatti na hordofaan isiniin jedha jechuudha. Kanaaf utuu gara sanatti hin darbiin dura garuu akkuma kanaan dura isiniin jechaa ture YouTube afaan Oromoo tolaan isiniif beeksisa jedhee akkuma isinitti himaa ture namoonni kanaan durallee YouTube keessan isiniif beeksisee argitaniittu garuu immoo naaf haa beeksifamu YouTube qaba warri jettan YouTube keessan ilaalee ofii keessaniitii kan hojjettan yoo ta'e yookiin immoo nama hin gadhiistan yoo ta'e isiniifan beeksisaatii komentii irratti naaf barreessan isiniin jedha. Egaan guyyaa irraa kan ammoo kanan isiniif beeksisu guyyaa kaleessaa gaa akkuma dhageessan baay'een keessan dhageessaniitu YN Oro yookiin immoo ijoollee haadha manaa fi abbaa manaa ta'anii hojjetanii guyyaa kaleessaa gaa YouTube'n isaanii jalaa hakteera jechuudha. Kana baay'een keessan dhageessaniitu karaa Facebookis yookiin immoo kallattii garaagaraatiin dhageessaniitu jechuudha. Egaa baay'ee waan nama gaddisiisudha. YouTube guddaa qabnu subscriberii 70,000 ol qabnu guyyaa tokko keessatti dhabuu jechuun waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Egaan daawwattoota koo anis carraa kanatti fayyadamee isaaniif advertise gochuuf yaadeera jechuudha. Isaanis YouTube chaanaalii haaraa barataniiru yoo YNA Oro Tube kan jedhudha search gootanii argachuu dandeessu. Kana malee immoo dabalataan linkii isaa descriptionii keessa jira. Ammoo magaalaatii subscribe godhaa fi mucaa sana bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Guyyaa tokko keessatti subscriberii 3,000 ol darbeera. Ammayyuu kana caalaa guddachuu qaba waan ta'eef dafaatii galaa subscribe godhaa. Gadda isaanii kanattis akka isaanitti jajjabaataniidhaaf ammuma galaatii subscribe godhaan isiniin jedha. Baay'een isin galateeffadhaa jechuudha. Tola shama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkan isin daawwachaa jirtan. Wallahi waan isin daawwachaa jirtan illee beeku akkasumatti kabajamtootaa fi hordoftoota waa'ee inni oroodha. Egaan daawwattoota koo gara qophii keenya guyyaa irratti gaafa dabarru YouTube'n seera haaraa inni baasee yookiin immoo namoonni baay'een gaaffii garaagaraa na gaafataa turtan gaa maaliifi subscriberiin dabalaa jira akkasumallee watch houriin wanti garaagaraa in dabalaa jedhamee eegamaa ture jechuudha. Egaan dhimma kana alatti gaa wanta haaraadha jechuudha kan isaan ofii isaaniitii itti dabalan. Egaa kanaaf anis tutorialii kana waa'ee kana irratti kan hojjechuuf murteessee maaliif namoonni baay'een confuse ta'uu dandeessu jechuudha wantoota update ta'an kanaafi akkasumas illee baay'een isaanii ingiliffaan hojjechuu danda'u garuu immoo afaan oromootiin yoo dhageessanii dhimma isaa seeraan hubattan baay'ee waan isin gargaara jedhee yaaduufan isiniif qopheessee jechuudha. Egaan 2021 kana keessatti ani inni update gochuuf deemu YouTube'n wanta haaraa tokkodha jechuudha. Inni baay'ee wanta YouTuberoota yookiin immoo creatorootaaf waan dabalu wanta hojjete hin qabu. Seerri isaa inni update gochuuf deemu kuni YouTuberoonni haaraa galan akkuma galaniin advertisement YouTube isaanii irratti arguutti ka'u jechuudha. Kuni seeranni haaraa inni baasuuf jedhedha. Amma almost November 18 irraa kaasee USA keessatti apply ta'eera hojiirra ooleera jechuudha. Biyyoota addunyaa afaan irratti immoo gaafa 2021 irraati kaasee jechuudha. Biyyoota addunyaa kaan irratti kan hojiirra oolu jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een gara fuulduraatti jechuudha utuu monetizing godhin advertisement YouTube keessan irratti argaa deemtu jechuudha. Egaan gaafa advertisement argaa deemtan kana confuse ta'uu dandeessu bakka YouTube'n koo monetize naaf ta'e jechuu dandeessu garuu iddoo kanatti zeeroodha jechuudha birrii isin irraa argattan 100% ammasin YouTube partnerii taatanii yookiin immoo watch hour fi subscriberii guuttatanitti advertisementiin achirraa argamu hundisaayyuu percentii dhibba jechuudha kan argatu YouTube'dha jechuudha. Kana akkanatti consider gochuun sirra jira jechuudha. Wanta argatan tokko hin qabdanii. Kun almost bakka galii isaa dabaluun ala wanta haaraa hojjete hin qabu jechuudha YouTube'n. Kanaaf isa kana seeraan beekuun sirra jira jechuudha. Kanaaf misunderstanding akka hin goone gaafa advertisement irratti argitan YouTube keessan irratti almost YouTube'n monetize ta'eera jechuun dandeessan jechuudha. Maaliif ofii isaa irratti gadhiifataa jira. Egaa erga kun akkasitti advertisement irratti argitanii YouTube'n gara kamitti deemaa jira kan jedhu nama deemsaa jechuudha. Maaliifi kan utuu monetize hin ta'in YouTuberoota baay'eedha. Amma yeroo ammaa kana jechuudha kan jiru utuu monetize hin ta'in kan jiran jechuudha. Viidiyoo baay'eetu irra jira. Namooti baay'eetu monetize akkuma tokkoon guutan jechuudha.
Kanaaf almost YouTubein maaliif deemaa jira kan jedhu yoo ilaaltanii maaliif namoonni baay'een isirratti haasa'aniiru. Creatoroonni yookiin immoo warri kanaan dura monetize ta'anii jiran yookiin immoo YouTube partner programmii keessa warri jiran warri kanaan dura qarshii argataa turan jechuudha. Qarshiin isaanii almost hirrachuu ni danda'a. Maaliif irrataa namoonni economicsii baratan hin beektu wayii kana jechuudha. Wayii supply demand waan akkasii irratti jechuudha. Advertisementiin jiru kan jirudha. Normally kan duraan jirudha. Gaafa immoo dabalataan gaafa YouTubein video YouTube partner program yookiin immoo YouTube kan verified hin taane kan kuma tokko hin guunne irratti advertisement gadhiisaa deemu warri kanaan dura hojjetaa turan yookiin immoo warri kanaan dura normally YouTube partner programii ta'an yookiin immoo miseensa YouTube ta'an jechuudha. Isaan kun advertisementiin normally ittirrataa jechuudha. Normally gaafa ilaaltan tokko takka advertisementiin irras hin jalaa utaaluu danda'a. Akka durii qarshii argachuu dhiisuu dandeessu jechuudha. Inni irrachuu danda'a. Kanaaf kan isin hubachuu qabdan seerri haaraa kun xiqqoo warra YouTuberii duraan turan miidhuu danda'a. Wanti beekame jiru ammaatti jechuudha. Garuu akka kanatti jechuudha kan yaadamu. Maaliif advertisementiin jiru normally wanta dhaabbataa duraan jirudha. Gaafa immoo advertisementiin kan irratti gadhiifamu kan irratti rabsamu baay'ee ta'aa deemu YouTuberoonni miidhamu jechuudha. Kanaaf isa kana akka kanatti ilaaluun isinirra jira jechuudha. Almost amma kanattis wanta baay'ee irrisu miti gaa almost info yaajannee mayaannaa jechuudha. Kanaaf akka kanatti waan jechuun isinirra jira jechuudha. Kan biraan immoo contentii kana wajjin kan wal qabatee ka'u namoonni subscriberii yookiin immoo watch houriin isaanii hin guunne yookiin immoo seera YouTube keessa hin galle jechuudha. Videoon isaanii baay'ee ilaalamuu danda'a gara fuulduraa kanatti jechuudha. Maaliif baay'ee ilaalama? YouTubein achirraati qarshii almost percentage 100 kan inni argatu jechuudha. Kanaaf percentage 100 yoo argata ta'e nuun fakkiyaaf warra keenya fakkiyaaf YouTubein kun monetize ta'eera warra monetize ta'eera immoo percentage 45 duwwaa argata. Kanaaf YouTubein maal gochuu danda'a? Namoota kana dura miseensa YouTube ittiin gallee baay'ee video isaanii advertise gochuu danda'a. Maaliif qarshii percentage 100 isaan irraa argatu jechuudha. Kun immoo nuun ni miidha. Maaliif kan isaanii gaafa baay'ee recommend ta'u kan keenya yookiin immoo kan warra waan afuu danda'a jechuudha. Kun maaliif irratti dhiibbaa qaba? Namoota kanaan dura turan irratti yookiin immoo miseensa YouTube ta'an irratti miidhaa qaba. Namoota haaraa galan irratti immoo faayidaa qabaachuu danda'a jechuudha. Utuu adeemsinu YouTube kana subscribe gochuun baay'ee jajjabeeffamaadha jechuudha. Warri subscribe gootan galatooma. Egaan wayii dhimma keenyaatti gaafa deebinu YouTubein haala kanaatiin adeemuu malee wantoota garaagaraa kanaan dura isin gaafachaa turtan subscriberii 5,000 subscriberii 10,000 5,000 waan akkasii watch hourii hin daddabala wanti jedhu seera isaanii keessatti ammaatti hin barroone jechuudha. Kanaaf wanti sun normally propaganda sobaadha malee ammaatti subscriberii 5,000 fi watch hourii seedhamu sana wanti tokkoyyuu wanti odeeffamee jiru jechuudha wayiinsaa. Kanaaf wanti sun ammaatti wanti soba ta'e waan ta'eef isa kana akkasumatti fudhachuun isinirra jira jechuudha. Gaasin waan isin gochuun isinirra jiru normally video keessan akkuma regularitti gadhiistu wanti haaraan isin setting keessaati on off gootan wanti tokko hin jiru. Garuu immoo seera kana akka jirutti isiniif beekuudha. Isin beekuutu isinirra jira jechuudha. Maaliif namoonni baay'een gaafa video isaanii irratti advertisement arganii wanta haaraa isaanitti fakkaachuu danda'a yookiin immoo YouTube isaanii waan monetize ta'e isaanitti fakkaachuu danda'a. Kanaaf haala kanaatiin hubachuun isinirra jira jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo yoo yeroo yookiin immoo yoo Oromoo TV subscribe gochuun dagatinaa YouTube isaa akka deebi'ee argatuu fi hasumaan ankollee subscribe godhaan isiniin jedhaa. Qophii biraatiinis yeroo dhiyootti walitti deebinaa. Qophii baay'ee bareedaa ta'e tokko qabadhee dhufaan jira. Amma kanatti subscribe like gochuudhaan dagatinaa. Warri YouTube kana like hin goone by the way like gochuun wanta hojii cimaa miti. Amma kun gootanii kaatanii jechuudha. Ammas jechuudha bakka. Akkasumas Oromoota biraa akka goof share gochuudhaan na cinaa dhaabadhaan isiniin jedhaa. Galatooma.